Tole daawwattoota kabajamtoota daawwattoota keenya bakka jirtanitti nageenya keenya sinaa qaqqabu jechaati. Guyyaa har'aa immoo akkamitti poopporraa maallaqa hojjennaa, bifa kamiin poopporraa maallaqa hojjennaa, bifa kamiin pooyintii walitti qabannaa, bifa kamiin liivii seennaa kan jedhu waliin kan ilaallu ta'a. Akkasumas ilaallu ta'a. Tarii viidiyoon kun dheerachuu danda'a waan ta'eef haga dhumaatti nu daawwadhaa isiniin jechaati. Kallattumaan gara viidiyoo keenyatti seennaa. Egaa akka appilikeeshinii isaa diskiripshinii jala isinii kaa'a liinkii isaa jechaadha. Liinkii sanii seentanii buustan jechaadha. Yeroo liinkii sanii seentanii gara feezii kanatti isin fide jechaadha. Feezii kanatti isinidhaa fi kallattumaan amma akka haala ittiin bannu filannoo lama nu kenna jechaadha. Feesbuukii fi googiliidhaan nu teessisee jira jechaadha. Ani amma googiliidhaan banuu barbaada waan ta'eef dursa iddoo geengoo tanatti I have read in the agree jedhu kanarratti mallattoo sana raayit godhee waardhatan kallattuma login with google jedhu kanaan gadi cuqaasa jechaadha. Naa fida jechaadha. Iimeelota jiran naa fida. Isin iimeelii qabdaniin banadha isiniin jedha. Fakkeenyaaf ani amma ayyaana looban jedhu kanaan osoo hin bane iimeelii tokkicha filadha. Iimeelii filadhe saniin na fuudha. San booda gara interfeesii kanaatti na fida jechaadha. Interfeesii kanatti yeroo erga na fidee raawwatee booda jechaadha akkaataa itti guutamu jira. Asirratti sirriitti wanti hubachuu qabdan hoo dhiira taatan dhiiraan bana, hoo shamarra taatan shamarraan bana. Deebi'ee immoo biyya jirtaniin bana. Umuriin keessan immoo 18 ol ta'uu qaba. Dursa kallattumaan iddoo piikcharii piroofaayilii jettu tanan tuqee gara gaalaariitti na fide jechaadha. Ani fakkeenyaaf amma shamarraan hunda nan banu ta'e gaalaarii keessaa suura shamarraa ta'a filadha jechaadha. Suura tokkicha osoo filadhee nokkaatti suura kana filadhee fakkeenyaaf. San booda erga suura kana filadhee iddoo choose jettu tana agartanii iddoo choose jettu tana akkasitti tuqa jechaadha. Raayitii naa godha as gara olii kanatti kompileetan jedhu kana kompileetettaniini as keessatti bareechitanii suuricha galchitan jechaadha. Akkanatti galchadhee san booda iddoo raayitettu kanarratti raayitettaanii jennaan akkasitti piroofaayiliin nu filanne sanii gubbaa nu dhufa jechaadha. Erga piroofaayiliin kun gubbaa nu dhufee raawwatee kuni maqaadha. Kun immoo baratti dhalanne jechaadha. Waggaa 18 ta'uu qaba. Ani 1993 yeroo soon jedheeni 93 jechaadha. 1993 ji'as akkasumatti filattanii guyyaas itti dhalattan ji'a salgaffaa jedheeni guyyaas akkasumatti filattan guyyaa 19 jedhee fakkeenyaaf erga akkana inni konfirm jennaan. Konfirm jenneen asirra nu ga'e jechaadha. Inni itti aanu immoo biyya filannaa jechaadha. Biyya jirtaniin bana. Ani fakkeenyaaf Itoophiyaan jira waan ta'eef Itoophiyaa filadhaa. Saawudii warra jirtan Saawudii, Dubaay warra jirtan Dubaayin bana jechaadha. Fakkeenyaaf iskii Itoophiyaan jedhu ilaalla. Kinootes jirti Itoophiyaa irratti akkas cuqaasa. Kana booda deebi'ee immoo meelii fi fiimeeliidha. Meeloo taatan meelumaan bana. Dhiiroo taatan dhiiraan, durbaa taatan dubaraan bana. Fakkeenyaaf ani dubartiidhaan banuu barbaade waan ta'eef fiimeeliin jedhaani. Akkanatti fiimeeliin jedhaani waan ta'eef asitti maqaan dirqama maqaa jijjiiruu maqaa dubartiitti jijjiiruu qabna. Fakkeenyaaf iski an ayyaantu jedheeni piikcharii kiyya innuun beeka waan ta'eef sooftiweerii isaa baay'ee cimaadha waan ta'eef sirriitti isin hordofa jechaadha. Shawwaduu minaamin hin danda'amu ishee. Akkanatti isin hordofa jechaadha suurri isaa. Ergasii raayitii irratti cuqaasaa kallattumaan inni piroofaayilii irratti na fidaa. San booda iddoo sammiit jedhu kanatti sammiit jettaniini kallattii itti aanu isin barbaachisa isin dabarsaa jechaadha. Amma kallattumaan baneetan jira jechaadha. Amma baneetan jira jechaadha. Foormeeshiniin olitti guute kun piroofaayiliin gubbaatti guute sun akka jarreen kana gubbaarratti mul'atu kanarratti suura naa baase jechaadha fakkeenyaaf jechuudha. Amma gaafa duraa asirratti fooloo hin jedhu kanan agartanii fooloo warra walgootan jechaadha. Kuni wantoota waan nama baneefu nama haaraa waan ta'eef as ekspilooran jedhu keessa immoo warra viyuu guddaa qabu liibirra warra jiru jechuudha. Warra viyuu guddaa qabu as niyuu jalatti immoo warreen biyyoota alaa warreen jiran argattu. As piikii bakka itti sanatti immoo geemiiwwan garaagaraa warra taphatu argattanii warra geemii taphatu tokkoon tokkosaa diiteelii gadi bu'ee ta'uu waan sitti agarsiisuuf
viidiyoo isaa tarii dheerachuu danda'a waan ta'eef viidiyoo isaa sirriitti ilaaluudhaan hin bantan. Takka dogongorraan duubatti sin deebisa jechaadha. Amma jalqabatti sin deebisa jechaadha asirratti jechaadha. Asirratti deebina. Iddoo liiv kan jedhu kana nagarraa kun warra liiv irra jiru jechaadha. Liiv irra taa'ee warra maallaqa hojjechaa jiru jechuudha. Fakkeenyaaf warra liiv irra jiru jechuudha. Amma fakkeenyaaf tokkicha irratti osoo si anan cuqaasu ta'ee fakkeenyaaf ishee irratti osoo hin cuqaase gara ishiin nageesse jechaadha. Gara ishiin ከዛ ሰዓት አመቻቹና በቅርቡ ክላስ እንጀምራለን jechaadha. Akkas nageessa jechaadha. Ishee warra liiv irra jiru jechaadha. Kun hundeeyyuu jechuudha. Liiv irra warra jiru. Achi booda gara kanaatti gaafa dhuftan immoo kun immoo warra paartii irra jiru jechaadha. Paartii irra taa'ee warra kooyinii guuru jechuudha. Paartii irra taa'ee. Asiin warra dubbisuu barbaadanii asitti immoo miiseejiidha jechaadha. Waa akka miiseejii banameen gara dhaabbata kanaa akka dhuftan miiseejii koongiraas ni godha jechaadha. Asii yoo baane asirratti iddoo guddaa sa'aasi. Amma iddoo kanatti amma inoon akkasittan banee jira waan ta'eef reefuu leevel waan irra jira jechaadha. Akkanatti reefuu nan bane sana jechaadha kun. Amma kallattumaan amma akkaawuntiin kun liivis galuu hin danda'u. Waa hunda galuu hin danda'u. Maaliif wantoota hedduutu isaan qata jechaadha. Wantoota kana guutuudhaaf immoo tokkoffaa feez notifikashiniidhaa fi suura irratti maxxansuu qabna jechaadha. Amma fakkeenyaaf duubatti deebinu liivii seenuudhaaf liivii an jettu tana iddoo liivii tana xunnaa jechaadha. Liivii kana gaafa xunnu ofii keenya liivii gaafa seennu kana intarfeezii kana nuu fida. Intarfeezii kana jalatti maal nuun jedha? Upload a photo yourself jedha. Footoo kee galchii nuun jedha. Footoo keenya jechaadha. Fakkeenyaaf nan tuqa san booda akkaatti na fida jechaadha. Suura na filachiisa. Suuraan dura filadhe sanan suura ittiin banuu barbaade sanan kompileet jedhaan akkanatti na fida. Akkanatti gaafan galche suuricha restoore jedhan akkanatti jechaadha. Kallattumaan piroofaayilii gubbaarra naa galchee jechaadha. Ammas wanti hanqate jira. Tokkoffaa irratti raayitii naa godhe jechuudha. Upload photoon jedhu kanatti. Amma immoo lammaffaa irratti maal hanqata? Feez notification jedha. Feez notificationii kennuu qabna jechaadha. Feez notification jechuun iddoo start of certificate jedhu kanarratti kilik goona jechaadha. San booda confirm jennaani inniyyuu wanta nu fide jira jechaadha. Yeroo kana akkatti nu fida fakkeenyaaf akkasuma. yeroo kana feez notifikashinii kennuudhaaf ani dhiira waan ta'eef na beeka waan ta'eef shamarran akka isinii ta'utti jechaadha. Wanta inni isiniin jedhe akkasitti xumurtanii iddoo kanatti iddoo amma ana x jedhe kanarra raayitii isinii godha. Erga sanii asitti goolaa kan jedhu kanatti deebitanii jechaadha. Ergaa achi xumurtanii waarrattanii gara liivii seentan jechaadha walii galle. Ergaa achi xumurtanii raawwattanii booda jechaadha gara liivii seentanii. Liivii erga seentanii waarrattanii kallattumaan liivii irratti yeroo liivii seentan maal hojjennaa akkamitti hojjennaan jedhutti dabarraa jechaadha. Fakkeenyaaf liivii gaafa seentan intarfeeziiwwan kana isinii fida. Intarfeeziiwwan kana isinii fide jechaadha. Intarfeeziiwwan kun immoo asitti kooyinii asitti pooyintii jechaadha. Isinii galee intarfeeziiwwan kana fida jechaadha. Fakkeenyaaf intarfeeziiwwan kanatti gaafa deebinu wanti irra guddoon keenya wanni asitti hubachuu qabnu kooyiniin maali? Pooyintiin maali? Inni asitti iddoon itti maru kanarratti kooyiniin maalidha? Kooyinii jechuun yeroo nuyi mana namaatirra deemnee pooyintii 40 walitti sassaabnee daqiiqaa 5 nu tursiisa jechaadha. Walitti 5 tursiisee kudha sassaabna pooyintii 40 inni gara kooyinii 400 nu ta'a jechaadha. Kooyinii jechuun isa. Fakkeenyaaf kooyinii gaafa isinitti agarsiisu gara iddoo liivii itti kanatti deebitaniitti akkamitti sassaabna jettan inni fakkeenyaaf mana kanaa seen mana kana gaafa seenne iddoo booski isaanii kana aga 5tti gadi lakkaa jechaadha. 46 aga daqiiqa 5tti lakkaa yeroo 10 eegne jechuudha. Mana namaatirra deemne akkasitti jechaadha. Akkanatti sassaabnee gaafa iddoo kooyiniin kun walitti qabnee jechaadha. Fakkeenyaaf daqiiqa 4 daqiiqa 3 daqiiqa 2 daqiiqa 1 gaddeebiyaa deemetti iddoo 10 yeroo walitti sassaabne 400 nu ta'a jechaadha. Dhibba arfan ammaa kun immoo jechaadha. Dhibba arfan ammaa kun walitti qabne kun iddoo kamitti nu gala? Iddoo amma kooyinii jennu kanatti
asitti nu gala jechaadha. Iddoo kooyinii kanatti nu gala jechaadha. Poointii jechuun immoo yeroo nu liivii seennu liiviirra yeroo seennu amma shamarri liivii leevalii tokkorra teessee jechaadha. Amma fakkeenyaaf leevalii tokkorra hin jira. Leevalii tokko taatee liivii seenuu hin dandeechi shamarree jechuudha. Dhiirri garuu leevalii 5 ga'uu qaba. Leevalii 5 hin geenye tana liivii seensisuu hin danda'u jechaadha. Gaafa kana dubartiin waggaa leevalii tokko jirtu gaafa liivii kana sa'aatii tokkoof teechu poointii 2000 herreegaf jechaadha. Yeroo dura bantan immoo sin jajjabeessuudhaaf poointii 10,000 guyyoota 3 sinii kennu. Torbee keessatti torban tokkoof yeroo tokko sirriitti al tokkoon aktiif taatanii hojjechuu qabdan jechaadha. Aktiif taatanii hojjechuu qabdan maaliif ulaagaan isaa akka akkaawuntiin keessan aktiif ta'u jechuudhaaf jechaadha. Sana booda ergaa akkanatti poointii asitti iddoo poointeettu tanatti jechaadha. Yeroo tokko iddoo poointeettu jettu tanatti gaafa poointii 100,000 guute withdraw gochuu dandeecha. Poointiin gara doolaaratti jijjiirama. Poointii 100,000 jechuun immoo gara doolaara 10tti jijjiirama. Doolaarri 10 immoo gara keenyatti gaafa jijjiiru naannoo birrii 1,300 akkas 500tti siquu danda'a jechaadha. Faayidaan poointii kana jechaadha. Gara kooyiniitti gaafa ceenu immoo kooyinii asii kun kooyiniin kun gaafa walitti qabdanii namaa kennitan leevalii keessantu dabala. Leeval 1 kanarraa gara leeval 2 gara leeval 3 gara leeval 4tti ceetanii jechaadha. Leevaliin kun dabaluu isaa immoo maal agarsiisa? Yeroo isin liivirra teechanii poointii asitti argattan kun 2,000 isinii kennu kun gaafa leevalii 5 3 4 dabaltan 7,000 5,000 isinii kennuu danda'a. Salphaatti 100,000 san guuttachuu dandeechanii jechaadha. Ergaa kana xumurtanii raawwattanii booda yeroo baay'eenis liivirra waan hin jiruuf waan iddoowwan sin rakkise liivirratti haasa'uus hin danda'ama. Kallattumaan erga kana xumurtanii raawwattanii booda riwaardan jedhu kun immoo yeroo isin liivirra seentan jechaadha. Fakkeenyaaf erga akkasitti bannee liivii akkamitti seenan ni dhufa. Liivii seenuudhaaf kinoo asitti nagarra. Amma kinoo warra asitti argaa jirtan kun parahaawar 3,000 parahaawar 5,000 parahaawar 9,000 kun leevaliin keessan gaafa guddatu isinii kennamu jechuudha. Leevaliin keenya ammuma dabala. Deebi'ee immoo deelii liiv dureeshin 60 minute daqiiqa 60 akka sa'aa tokko turuu qabna. Liivii poointii argachuudha jechaadha. Achi aanee deelii liiv dureeshin 60 minutedha. Liivii ka gaafa seenuu barbaadan iddoo gooytu kan akkas tuxxan jechaadha. Ani amma waan hin banneefu gara kanatti naaf fida. Dirqama feez notifiikeeshinii kenninaan jechaadha. Feez notifiikeeshinii kennuu immoo ani dhiira ta'ee dubartiidhaan kennuu gaafa hin jedhu irratti beeka waan ta'eef roongi godha jechaadha. Roongi godha jechaadha. Inni attaan immoo piikee bakki jedhu kana piikee gaafa xunnu immoo gara iddoo geemmi taphaatti nu geessa jechaadha. Fakkeenyaaf piikee akkamitti taphanna piikee xuxxanii gara iddoo taphaatti isin geessa jechaadha. Yeroo liivii seentan daqiiqaan asii kun immoo gadi bu'uu qaba 4 3 2 1 gadi lakkaa'uu qaba akkasitti deema jechaadha. Ergasii erga kana xumurree raawwanne booda gara maalitti seenna? Kun immoo raankii sadarkaadha kun raankiin sadarkaalee jiran jechaadha. Warri sadarkaa irra jiru jechaadha. Kun warra poppulaayii irra jiru. Baay'ee irraa jechuun sirriitti dhaabbatni dhaabbata chaayinaati waan ta'eef asirratti paartii iddoo paartiitti kun amma fakkeenyaaf paartiirra akkanatti seenuu hin dandeechanii akkasitti seentanii paartiirra gaafa seentan አፕሊኬሽኑ መናገር አትችሉም። ዌዝ ሌቭላችሁ እዚህ ጋር ከፍ ማለት መቻል አለበት። በደንብ መስራት አለባችሁ። ዌዝ ሌቭላችሁ ላይ ማለት ነው። ኤክስቼንጅ ውስጥ keessa baatan yeroo baatanis immoo deebisee immoo paartiirra akkamitti ta'e paartiirra amma shamarri takka poointii karaa hedduu sassaabde dhiirris poointii karaa hedduu sassaabde dhiirri liivirra seenne taanaan paartiirra gaafa paartiirra taa'uu hin danda'a shamarris paartiirra taa'uu hin dandeechi kun amma warra liivirra jiru fakkeenyaaf ani amma paartiirra warra paartiirra taa'u osoo hin jedhe as nan dhufa akkasitti gaafa dhufu akkas asitti jechaadha. Kanaafuu erga kana akkasitti xumurtanii raawwattanii booda gara qabxii sassaabbannaatti seentan jechaadha. Mee fakkeenyaaf inni hin jedhu piikii warra geemii taphatu tokko ilaaluudhaaf fakkeenyaaf warra geemii irratti warra geemiin qabxii qaba jechuudha. Hoosadii hoo nama injifattan akka tiktookii isaaniitti nama hoosadii yoo injifattan poointii 300 isinii kenna jechaadha. Dhiiras ta'e dubartis ta'e leevel 5 ga'u garuu dirqama isaati jechaadha. Kun amma warra fakkeenyaaf wanni irra jiran jechaadha. Iddoo tana xuxxanii immoo iddoo taaptaabiti jechuudha. Taaptaap gochuu hin dandeechan jechaadha. Akka taaptaap gootan jechaadha. Sana booda kinoositti immoo kooyinii sassaabbattan jechaadha. Iddoo kanatti isin agarsiisa. Iddoo kanatti
iddoo saaxinii kanatti kooyinii sassaabdan jechaadha. Iddoo kanatti kooyinii 400 isinii kenna jechaadha. Daqiiqa 5 gadi bu'a tokkoon 40 tokkoon 40 tokkoon 40 isinii kenna jechaadha. Ergaa kana xumurtanii fakkeenyaaf inni tummoota immoo qabxii 3,000 argatte jechaadha. Qabxii 3,000 argatte jechaadha. Dhugaa rabbiiti waan nama ajaa'ibaan appilikeeshinii akkana argeen beeku. Iddoo namoota hedduutu maallaqa irraa hojjechaa jira. Haala itti tiraansfer gootan illee karaa moobaayil karaa baankii daldala Itoophiyaatii fi karaa teelee birriitiin kaffala jechaadha. Waan nama rakkisuu hin qabu jechaadha. Yeroo kooyinii keessa sassaabdan karaa daldala Itoophiyaatii fi karaa wantiitiin kaffala jechaadha. Fakkeenyaaf akkamitti wiisdiroosaa arganna barreettan amma karaa gara wiisdirootti gaafa deemnu pooyintii kana xunnaa san booda akkasitti nu geessa jechaadha. Kinoo akkanatti nu geessa jechaadha. Ani amma qabxii yommuu irraan qabu asitti kooyinii 100,000 pooyintii 100,000 gaafa ta'e doolaara 10 ta'a wiisdiroo goone jechaadha. Wiisdiroo gochuudhaaf wiisdiroo naa waan jedhu kana iddoo wiisdiroo naa kana xuxxanii san booda mallattoo doolaara 00 irra jira. Peementi meetedii jira. Aad peementi meetedii jedhu kana irratti tuqaastanii gaafa san karaalee hedduudhaan isinii kaffala jechuudha. Fakkeenyaaf baayinaansiin hin jira, paayinooriin hin jira, koomershaal baankii of Itoophiyaa illee ni jira, teelee birriin ni jira. Karaa kanallee fayyadamtaniitoni tiiktookii irratti qooda yeroo gubdan asirratti liibii sa'a takka teechaniitoo namoota wajjin haasa'aatii bashannanaatii taphachaatii maallaqa hojjechuun baay'ee namatti tola jechaadha. Kun namoota hedduudhaaf carraa hedduu baneera. Ispeeshaalii keessattuu dubartoonni hin guyyamina. Hojjedhaadha dhugaa rabbiiti dubartootaaf baay'ee deeggarsa godha jechaadha. Dubartiin akka jajjabaattee hojjettuuf jechaan ani liivii akkuma jalqabaatiin akka seenan godhan jechaadha. Kanarratti torbeettaan irratti wantoota hedduu isinii qabadhee dhufa. Amma siluma appilikeeshinii kanaa waa'ima appilikeeshinii kanaa baruu fi akkaataa isaa waa hunda fixanii beekuun barbaachisaadha waan ta'eef iddoon rakkoon hin jiraatu ta'es koomentii jalatti naa barreessitanii liinkii isaa immoo akkatti buufattan diskiriipshinii jala isinii kaa'a. Anis immoo liivirra jira waan ta'eef seentanii na dubbisuu dandeessanii. Fakkeenyaaf kiyya argachuudhaaf amma ani akkasittan jira waan ta'eef fakkeenya asirra gara liivii kanaatti gaafa dhumne eksplooreeriin ana warra na argachuu barbaada iddoo sarchii kanarratti maqaa kiyyatti isinii galchaa akkasitti sarchiin godha akkanatti naaf fide jechaadha. Noo sirran jira jechuudha. Kallattumaan gara wanni itti na dabarsitanii jechaadha. Kun akkaawuntii feekidha garuu anan biraan hin qaba waan ta'eef isaan na dubbistan jechaadha. Isa diskiriipshinii jala isinii kaa'a akkaawuntii kiyya jechaadha. Kanaaf wanti isin rakkisoo jiraate koomentii seekshinii jala naa kaatii. Har'aaf kanarratti xumurra. Torbeettaan amma walitti deebinutti nagaan naaf tura jechaadha. Koomentii keessan immoo nan ilaala isiniifan deebisa na dubbisa. Yuutuubii keenya immoo sabskiraayib laayik gochuun nu jajjabeessa isiniin jenna. Ulfaadha fayyaa ta'a isiniin jenna.